Abdiin keenya hundumtuu si keessa. Amantiin keenya si keessa. Amantiin keenya si keessa yaa Waaqayyo. Rakkinni kun hundumtuu gaaf tokko ni xumurama. Hafuura keenya irratti dhangalaas galgala kan. Dubbii galgala kan nuuf qabdu akka argannutti ameen. Maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Taasni immoo. Good evening, Lagos, and good evening from Lagos. Warri Lagos ala jirtan galgala kan akkam jirtu? I have to ask you the second time. They want to hear you in Arusha. Good evening, Lagos, and good evening from Lagos. Warri Lagos isin dubbisaa jiru warri Arusha eessa jirtu? Dhagaa jirtu galgala kana. Nearing the end of our time together. Yeroo sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. The end of our time together. Yeroo waliin dabarsinu kana gara xumuraatti fidaa jirra. Happy with that statement. We are nearing our time together here at the University of Lagos. University Lagos Africa for Christ. Afrika Kristosin kan jedhu sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Humna Waaqayyoo agarreerra. Humna Waaqayyoo itti dhaga'ameera. Magaalaa Lagos, Nigeeriyaatti humni Waaqayyoo mul'ateera. Namatti dhaga'ameera. YouTube'dhaan, Facebookii irratti, Hope Channel'dhaan kan giddu galeessa godhatamee darbu kanarraa maal jettu? Garummaa Waaqayyootii fi guddina Waaqayyootiif namoonni dhugaa baatii godhaniiru. Kanaaf maal jettu? Maal jettu kanaaf? Dachaa du'aa keessaa namoonni dhufaniiru. Kanaaf maal jettu? Maal amma sagantaan kun akka darbaa jiru akka agartan kanatti nama of ajjeesuuf jedhutu deebi'ee jiraata sagantaa kanaan. Kanaaf maal jettu isini? Guutummaa biyya kanaa, guutummaa ardii kanaa irratti, addunyaa guutummaa irratti namoonni Kiristoosiif murteessaniiru. Warri abdii dhaban deebi'anii abdiidhaan ka'anii mul'ataniiru. Isin maal jettu? The testimonies just continue to come. And I know our host mentioned the testimony about that young lady. Dhuga baatii mucaa durbaa sanaa. I want to put some other context to that testimony. You remember waa'ee kana waa tokko jechuun barbaada. About the state of the dead. What happens when people die and the devil was not happy and a mighty wind came in this place, tore out the ceiling in the back and namni keenyan irraa kuffee keenyan gadi bu'ee namoota lama akka ajjeesan yaadattu ajjeesuuf akka inni godhe wanta inni godhe ni yaadattu seexanni garuu mo'amaa akka ta'e immoo beeka. And is it a defeated foe? So he knew he was defeated in this place. So he decided to go to another place. Amma ayyaana Waaqayyootiin ijoolleen duuf turan sun deebi'anii fayyaniiru. Of that young lady, but by God's grace, she's alive today. She was outside. Afuura baafachuu dadhabuu fi gara du'aatti kan geessu ture deebitee immoo fayyiteetti. That could have led to her death. Gara teessoo Waaqayyootti finne Waaqayyoon kadhanne Waaqni saggisiisaa kan daqiiqaa 10 booda immoo ni deebitee fayyite. Maal jettu isin kanaaf? Seexanni sobaadha. Seexanni mo'amaadha. Amma seexanni mo'amaadha. Maal jettu isin immoo? Ayyaana Waaqayyootiin. By God's grace, what has happened over the last few days here in this stadium kanatti guyyaa lama fuuldura wanti raawwate. The Spirit of God will still be in this city. Magaalaa kana keessa furri Waaqayyo jira. Magaalaa kana keessa jira furri Waaqayyo. Namoonni jireenya namoota tuquudha namoonni akka murteeffataniif tuttuqeera. Waaqayyo waan dinqisiisaa hojjechaa jira. Waan dinqisiisaa baay'ee dinqisiisa. Afrikaa Kiristoosiif dammaqaa yookaan kaa kan jedhuuf Waaqayyo waan guddaa hojjetaa jira. Michoota koo
yeroo gara xumuraatti dhufnu Only 2 more days that are left. guyyaa lama duwwaan nu I've hafe got another bag this morning. What do you say? ani immoo shaantaa kan biraa qaba kanaaf immoo maal jettu gammachuun qaba kanaaf I'm looking forward to see what happens tomorrow. ammas I'm mormaallattu looking naa ta'a forward to see eegaan what jira happens on Sabbath. amma But sanbata as maal you akkanaaf keep ta'u eegaan jira applauding, I think something good waan is gaarii tokko about naaf to ta'a happen. What do you say? isin kanaaf maal jettu Amen. Amen. Did you see Amen. Sister Gail? She got a bag today. Sister Gail, Gelii you look ammas beautiful shaantaa naaf with your bag. Praise the naaf Lord. fiddi Praise yookaan the Lord. My friends, bichoo tokko as has been my custom, akkuma amala kootii I want to review just a little bit what we spoke about last night. waan galgala darbee dubbanne irra deebi'uun Last night barbaadu we looked at the law of God. waa'ee seera waaqayyoo dubbanne kaleessa galgala By man, what did I say? By man to change the Sabbath from the 7th day. namni Right now, guyyaa as it's written in the 4th commandment, to the torbaffaa first day. isaa boommi arfaffaa irra jiru namni jijjiiruuf akka inni yaalee baraneerra garuu jijjiiruu boo hin danda'u isin immoo maal jettu The law of God was written in stone to be permanent. seerri waaqayyoo dhagaa irratti barreeffame bara baraan akka jiraatuuf Jesus would not change it. waaqayyoon jijjiirree yesus kiristoos jijjiirree bartoonni jijjiirree Who changed it? eenyutu jijjiiree kana Took on to themselves authority to do something eenyutu that aangoo they qaba cannot kana do. jijjiiruuf Who would kan have jijjiiruu hin done dandeenye something kanaaf like that? Who did it? eenyu kana godheree Question if God didn't change oo the waaqayyoon seventh jijjiirre day ta'e Sabbath, ofiisaatii if Jesus wouldn't change erga the yesus seventh kiristoos day jijjiirre Sabbath, guyyaa if sanbataa the ta'e disciples couldn't erga bartoonni jijjiiruu hin danda'an ta'e well, who kanaafuu eenyuree kan kana last godhe night as we looked at Revelation 13 akka mul'ata yohannis boqonnaa 13 irratti other symbolic dubbanne mallattoolee representations of the four kingdoms mootota arfan studied in Daniel chapter 2. daani'el boqonnaa 2 irratti kan The qoran beast represented the four kingdoms and the bineensichi mootummoota arfan bakka bu'aa jenneera divided Europe. So fi isa Babylon xumuraa would also be signified by the lion. baabiloonii Medo leenca Persia medo also parshaan immoo signified by the bear. amaakeeta Greece also Giriik immoo signified by the leopard leencatti and Rome fakkeeffame by the dragon. I said room immoo these bineensicha beasts that you see in Revelation and these beasts that you see in Daniel 7 kun are daani'el not boqonnaa something to 7 irratti scare kan us. They're agarreedha just exemplifying and showing us the things that have happened, kun are immoo happening now, kan bara and will darbe ta'e happen in the kan amma future. ta'aa jiru I'm just kan here gara to tell fuulduraatti you, ta'u beasts kan are not agarsiisudha something to be scared about. They're providing us information. kun immoo odeeffannoo nuuf kenna The beast represented the four kingdoms and the bineensi kun 10 horns mootummoota represented arfan the divided bakka buusaa Europe. fi But out isa of the awurooppaa 10 gargar horns, qoqqoodamtee or gaafa out kudhaniin of the fakkeeffamu xumura divided irratti Europe rose a power with the eyes of a man. awurooppaan immoo ija namaa kan fakkaatu akka isheen baate gaanficha keessaan agarsiisa It would attempt to change the very inni kun law seera of waaqayyo God. jijjiiruudhaaf kan yaalii It godhu would ta'uu isaa attempt agarra to change the very kun law of God. jijjiiruuf The key word seera here waaqayyo is jijjiiruuf attempt, because kun no yaaliidha one has the authority namni to aangoo qabu hin change jiru the law of kanaafuu God. What do you yaaliidha say? malee namni jijjiiruuf aangoo qabu hin jiru Notice in Daniel chapter 7 and daani'el verse boqonnaa 25, 7 lakkoofsa "And he 25 irratti shall speak with great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High. And he shall speak great daani'el boqonnaa words 7 irratti against the akkuma Most caafamee High." jiru Can you think of any greater words against the Most High than the person who would try to take on authority that's not his own and try to change God's law, particularly the Sabbath? But in Daniel chapter 7 and verse 25, it continues to daani'el the end, boqonnaa 7 "And lakkoofsa think, 25 this man, and think to change time isa hundumaa kanarraa and jirutti law." jecha ni dubbataa This power, seeraa fi this ayyaana power waaqayyo that jijjiiruu rose up ni to yaalaa jedha attempt to change the very law of God. This is obviously speaking about divine laws. It's not speaking about something jecha inni aangoo fudhachuudhaaf isa hundumaa kanarraa jirutti dubbatu arrabsoo ni beektu ni hubattu change the Sabbath to Sunday. So here daani'el we 7:25 have irratti immoo blessing the first day namni of kun the jedha week as the ni Sabbath, yaada when God seeraaf blessed baroota the jijjiiruuf seventh day of the week as aangoon the kun Sabbath. What do you say? But here we umni have man seera trying waaqayyo to jijjiiruuf ka'u kuni sanctify the first day of the week seera waaqayyo as the dubbata waa'ee seera Sabbath, waaqayyo dubbata when God himself waa'ee sanctified the seera seventh kaffaltii day gibiraa of the yookaan waa'ee week siyaasaa as utuu the hin taane Sabbath.
garuu isa tun taane waa'ee sanbataa dilbatatti jijjiiruu haasa'a. Guyyaa jalqaba torbanii ti sanbata jijjiiruu barbaada. Isa Waaqayyo eebbisetu gara jalqaba torbanitti jijjiiruu barbaada. Akka waan guyyaan jalqaba torbanii qulqullaa'etti jijjiiruu barbaada. Waaqayyo garuu guyyaa torbaffaa akka sanbataatti qulqulleesse. Akka namoonni guyyaa jalqaba torbanii guyyaa boqonnaatti godhanii fudhatanii fi jijjiiruudhaaf yaada. Humni kun yookaan paaworiin kun jijjiiruudhaaf kan yaadu ta'uusaa agarsiisa. Maanni qajeelfamni keessan macaafa qulqulluu irratti moo aadaa namoota irratti? Maanni qajeelfamni isin ittiin deemtan macaafa qulqulluudha moo aadaa namootaati? Kanaafuu qajeelfamni keenya macaafa qulqulluu ta'uu qaba. Qajeelfamni keenya seera Waaqayyoo ta'uu qaba. Harka Waaqayyootiin kan barreeffame quba harka isaatiitiin seera Waaqayyoo malee aadaa namootaa miti. Dhagaa irratti barreessee seera kana Waaqayyoo bara baraan akka inni jiraatuuf. Faarsaa 89 lakkoofsa 34 irratti kakuun koo hin cabsu dubbii afaan koo keessaa ba'es hin jijjiiru jedha. Kakuu koo hin cabsu dubbii afaan koo keessaas hin jijjiiru jedha. Waan quba harka kootiin barreesse hin jijjiiru jedha. Waaqayyo seera isaan jijjiiru. Dubartiin kamiyyuu dhiirri kamiyyuu mootummaan aangoo qabu kamiyyuu aangoo yookaan mirga kana jijjiiruu seera Waaqayyo jijjiiruu hin qabu. Maal jettu isin? Waadaan Waaqayyo akkas. Isiniif anaaf Waaqayyo kan kaa'e kan eebbifamanidha. Warra seera Waaqayyo hin eegne kan eebbifamanidha jedha. Lakki warri seera Waaqayyo abboommii Waaqayyo eegan kan eebbifamanidha. Isaan muka jireenyaatti nyaachuudhaaf balbalichaan olii hin galu gara magaalichaatti jedha. Abboommii Waaqayyo guyyaa torbaffaa sanbata Waaqayyo dabalatee warra eeganii jedha. Eebbisaa mootummaa Waaqayyo keessatti galuudha jedha. Warri abboommii Waaqayyo eegan mirga qabu jireenyatti galuufi jedha. Balbalichaan ol galuudhaaf kan magaalichaattis. Kana wanti nuti darbee ilaalle. Galgala hundumaa kanarra deebi'ee dubbachuun barbaada waan kaleessa barsiisee irra morra deebi'u. Namni kaleessa hin jirre yoo feera ta'e akka kana dhaga'uuf jedhee yeroo deebinee waa baranuu dinqifannoo keenya immoo dabalaa deema. Akkuma darbee waadaa isinii galee xalaa jalala Waaqayyoo waa'ee seera Waaqayyoo waa'ee ga'ee seera Waaqayyootii fi ayyaana Waaqayyoo ilaalla. Abboommii Waaqayyoo guutuudha. Seerri Waaqayyoo guutuudha. Seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti hin deebisaa jedha. Waliigalleerraa seerri Waaqayyoo bu'uura teessoo isaati. Mee waliin haa jennu. Seerri Waaqayyoo maalidha? Bu'uura teessoo isaati. Seerri Waaqayyoo bu'uura teessoo isaati. Bu'uura safuuti. Safartuu murtoo Waaqayyooti. Daandii gammachuuf bilisummaati seerri Waaqayyoo. Seerri Waaqayyoo nu eegaa jireenya nu balleessurraa jedha.
God's law, the pathway, Seerri waaqayyoo daandiidha. Daandii waaqayyoo eegduudha. Seerri waaqayyoo what is safartuudha. the role of God's law? Ga'ee seera waaqayyoo jenna. First, we must know that all salvation is by grace. What do you say? Fayyinni keenya ayyaana waaqayyootiin. Grace alone. Kanan waaqeffaa ta'u. In the Old Testament, in this Bible of the 39 books of the Old Testament, and Macaafota 39 kana keessaa macaafa kakuu moofaa keessatti books of the Bible which we have tested to be true, timeless, and trustworthy. In the macaafni kuni amanamaadha. Forward to Christ that would come. They were saved by the grace that would come. In the New Testament, believers look to a Christ who had come. And believers are saved by the grace that kan has isaan come. Kiristoos Yesuus isa dhufe kakuu haaraa keessatti namoonni Kiristoos isa dhufee dhalate sanaan akka ayyaanaan akka fayyanitti amanu. Amanama. Romans 3 verse 20. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 20. I come back to you. If you need a piece of paper, raise your hand and the ushers will get it to you. Warri waraqata hin qabne harka keessan baasaa, warri nama keessummeessan immoo waraqata isinii kennu. That will go through tonight as we unpack and look at the matter of the law and grace. The Bible says in Romans chapter 3, Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 kan jedhu is the knowledge of sin. One more time. seerri cubbuun maal akka ta'e nu barsiisaa jedha. Knowledge of sin. Seerri cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisaa jedha. With the law, then there is no sin. Does that Utuu seerri hin jiru ta'etti cubbuun hin jiru. Kun immoo hiika hin qabu. the knowledge of sin? If there is no law, Utuu seerri hin jiru ta'e beekamtii yookaan beekumsa waa'ee cubbuu hin qabnu turre. there is the knowledge of sin. God reveals sin through his law. Waaqayyo cubbuu kan inni saaxilee karaa seera isaatiiti. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti Would not have known sin except through the law. This is what the Apostle Paul writes. I would not have known sin except utuu seerri hin jiru through the ta'e law. He goes on to say, yookaan "For I would hawwuun not have maal akka ta'e hin beekun ture tuu hawwiin hawwiin kan jedhu hin jiru ta'e jedha. that said, you shall not covet." Hin hawwiin kan jedhu utuu hin jiru ta'etti hawwuun maal akka ta'e hin beekun ture yookaan cubbuu ta'uu isaa hin beekun ture jedha. So the role of the law is to define sin. The law Kanaafuu says seerri this waaqayyo is right cubbuudhaaf and ibsa this kenna. is wrong. The law defines the moral standard of God's Safuu judgment. The law safartuu defines the waaqayyo foundation of society. nutti hima. The Christian Seerri who is waaqayyo saved by grace is called to live an obedient, called to live a righteous, holy life. seerri amantoonni warri kiristaanonni warri ayyaana waaqayyootiin fayyani qullaa'ummaaf qajeelummaan akka isaan jedhan godha. Reveals our need. Let's say that together. The law Seerri waaqayyoo reveals our fedhii keenya The law nutti reveals mul'isa. our need. When I look at God's law, I see who I am and I see that I don't measure Yeroon up. seera waaqayyoo ilaalu ofii koon safara eenyummaa koon arga seera waaqayyoo I keessatti. see that I've done something that I should not have done. When I look at the law, I see I have gone Yeroo seera somewhere waaqayyoo ilaalu waan that I gochuun should irra hin not have turre gone. waan an godhe immoo achi keessatti ilaala. I've seen that I have forgotten something that I should not have forgotten. Remember the Sabbath day to keep it holy. Waan dagachuun irra hin jirre tokko akka dagadhe hin bara seera waaqayyoo yommuu hin ilaalu. I have set up as my God that I should not have set up. Set up images of my car, set up images of my Fakkii ani house that bakka I waaqayyoo worship buufadhee all itti of sagadu these tokko kan itti things sagaduun irra hin jirre in the tokko image of my God. kanan When I dogoggore look at the tokkon law, argaa yommuun seera waaqayyoo I see baru. all of these images that I Yeroon have seera set up waaqayyoo that argu. I should not have set up. When I look at God's law, I see Fakkii yookaan myself fakkaattii as a waaqayyootti kanan sinner dhaabee that itti is in sagade need tokko of salvation. gochuun kan irra hin turre hin bara yoon seera waaqayyoo bare. But then Kanaafuu ga'een ayyaanamaa hin the role ga'een ayyaanamaa hin ayyaanni keessaa yookaan qoonni inni qabu maa inni kan jedhu moo ilaalla. verses 8 and 9. Here's what the Bible says. Efesoon boqonnaa 2:8-9 irratti mangeelli kan You jedhu. should say this right now. Amen. For by grace Isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtanii through faith, and that not of amantiidhaan ourselves, fayyifamtanii it is jedha. a gift of God. What do you Inni say? immoo Not of works, gochaa ofii keenyaatu hin taane lest kennaa anyone waaqayyooti jedha. Isin maal There jettu? is nothing that I could do. Namni tokko ittiin ofii hin jajin jedha.
to earn or waan isin gochuu dandeessan tokko iyyuu hin jiru jedha. salvation. The Bible says, for by grace you have been Fayyina argachuudhaaf Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan ofii gochaa ofii keenyaatu tan kennaa Waaqayyooti. Waan ittiin korru tokko iyyuu hin qabnu. Waan an gochuu danda'u kanaan xumura jenne waan ittiin of jennu tokko iyyuu hin jiru. Kennaa Waaqayyooti. My friends, is God's Ayyan- mercy. Grace, my friends, Ayyaanni Waaqayyo araara Waaqayyooti. grace, my friends, Ifama- is ifama. God's forgiveness. Grace, my friends, is Ifama namaaf God's gochuu power. Waaqayyo ifama namaaf gochuu isaati ayyaanni. Love Humna reaches Waaqayyooti out ayyaanni. to you and to me Ayyaanni as a Waaqayyoo sinner. jaalala Waaqayyooti. Cubbamoota kan taane nuuf kan inni qabu. Do away with the law? Does grace do away with God's law? Ayyaanni Waaqayyoo seera Waaqayyoo ni balleessaa ree? Does that lead me then to break God's law because I am Ayyaanaan saved by grace? fayyuun koo seera Waaqayyoo akka Here's what cabsu the na Bible godhaa ree? says. The Bible says in Romans chapter 3 Kitaabni and qulqulluun kan verse jedhu 21, akkasi. do we then make void the law through faith? Kitaabni qulqulluun kan jedhu akka kana Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 31 irratti. Seera Waaqayyoo ni cabsinaa ree? Amantiidhaan lakki jedha. Faallaa isaa seera Waaqayyoo ni jabeessina malee jedha. Seera Waaqayyoo ni ijaarraa, ni deeggarraa, ni raawwanna malee jedha ayyaana Waaqayyootiin. So my friends, Michoota koo grace ayyaanniif and the law seerri Waaqayyoo are not contradictory wali ideas. hin When you morman, are wali hin saved by dhiitan, grace, yaada wali hin mormu you are miti. saved not to Ayyaana Waaqayyootiin disobey, fayyuu jechuun you are saved waan to obey. What do you abboomamuun say? irra jiru ni dhiisa jechuu miti. Romans 6 and verse 14. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti For sin shall not have dominion over you, for you are not under law. cubbuun isin irratti mo'icha hin qabu sababiin isaa isin seera jalatu hin taane ayyaana jala jirtu jedha. Christ. What are you saying? What does it mean to be Ayyaana Waaqayyoo jala jiraachuu jechuun maal jechuudha? acceptance? The first one was, Inni jalqabaa bilisummaadha. second is Inni lammaffaan fudhatamaadha. acceptance by Waaqayyoon God fudhatamuudha. perfect life and sacrifice of his son Jesus Isa Christ. Yesuus Kiristoosiin Not based Waaqayyo on dabarsee any nuuf kenne custom aarsaa sana fudhachuu you may jechuudha. have or I may have. Acceptance Isa by booda God. ani Yesuus Kiristoos aarsaa naaf ta'uu isaa yemmuu fudhadhu immoo Waaqa fuulduratti fudhatama qabaadha. Not about anything that we could have done. Jesus paid Wanni it all. goone tun taane Yesuus gatii nuuf All baaseera. that we owe. Sin has left a crimson stain, but he washed it. He Waan washed it cubbuun and nurratti made dhiise it Yesuus white Kiristoos as snow. nuuf What dhiquu is the isaatiin meaning to be under grace? Acceptance. fudhatama argachuudha, fudhachuudha ayyaana Waaqayyootiin. Sadaffaan What does it mean to be under ayyaana Waaqayyoo grace? jala jiraachuu jechuun maal jechuudha? Jijjiiramuudha. So what was the first Inni one? jalqabamaa The inni first one was bilisummaadha. freedom. The Inni second lammaffaan one was Waaqa fuulduratti acceptance. fudhatama The third argachuu one yookaan is fudhatamuudha. transformation. Jijjiiramuudha. Transformation by God's power. Ayyaana Enabling Waaqayyootiin believers to live a jijjiiramuudha. holy life and keep the commandments of Jireenya God, qullaa jiraachuu fi including the abboommi seventh day Waaqayyoo eeguu guyyaa sanbataa Sabbath. dabalatee. You used to be, you're not anymore. What you're living with the desire to continue in sin. Behold, I was brought forth in iniquity. Akkaataa and in kanaan dura sin jiraanne hundumaa did my dhiisnee mother cubbuu fi conceive ammeenyarraa of me. qulleessuudha. Romans chapter 3, Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 verse 23. The Bible declares, Macaan qulqulluun for kan some have labsu sinned. The Bible declares, for some have sinned. yartuutu cubbuu hojjete jedha The macaan Bible qulqulluun. declares, for all have Hundumtu sinned cubbuu hojjetaniiru jedha. and fall short of the glory Ayyaana of God. Waaqayyootti sirrataniiru All jedha. of us in this room, Namooti manaa keessa jiran all of us hundinuu online, online warri nu hold hordofan. down link centers, all of us Downlinkiidhaan on YouTube kan and hordofaa jiran. Facebook, all of us who are church Warra leaders, gaggeessitoonni and church waldaa hundumtuu, members and miseensonni non-believers, all hundumtuu have sinned and come short. ayyaanni Waaqayyoo isaanitti irrateeraa jedha. My friends, Michoota koo then we go ni dabarraa to Romans 3 Roomee and 3:23. verse 23.
For the wages of sin is what? Beenyaan cubbuu immoo du'aa jedha. Can we say this again? Irra For the deebinee wages of dubbanna. sin is Beenyaan death. cubbuu du'aa jedha. But the gift of God is eternal Kennaa life in Waaqayyo Christ immoo Jesus. jireenya bara baraa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyadha. This is the text that we should all Hundumti keenya know. beekuu kan qabnu yertuu kana. For God did what? Yohaannis 3:16 Waaqayyo biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa kennuufitti satti kan amane hundinuu akka hin bannee fi jireenya bara baraa haa qabaatuufi malee. So loved the world that he did what? He gave his only Gooftaanis begotten Son that Waaqayyos ilma isaa Yesuus Kiristoosin nuuf kenne. whoever Namni believes in isatti amanu him should hundinuu not perish but have jireenya everlasting bara baraa life. haa qabaatuuf akka hin banneef. Romans 5 and verse 8. But God demonstrates his own love toward us, Waaqayyo jaalala isaa that while we kan inni were ittiin agarsiise immoo sinners, not after we had come to our senses and recognized that we were not following his way, but while we were still sinners, utuu while we were cubbamaa still ta'uu keenya doing barree the erga things gara that we Waaqayyoo should not dhufnee have utuu hin been taane doing, while we were Waaqayyo still jalqabuma going utuu into places cubbuudhaan that we jirruutu should not have been kanaan going, waamicha while nuuf we godhe. were Utuu still cubbamaa sinners, taanee Christ jirru died for Waaqayyo us. nu waame. John 3:17. Yohaannis 3:17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be one. Waaqayyo biyya lafaatti faraduudhaaf fi ilma isaa hin ergine biyyi lafaa isatti amanee haa fayyuuf malee. Namni haa fayyuuf malee. Waaqayyo ilma isaa kan erge biyya lafaatti namni akka badu miti. For God did not send his Son into the world to condemn Itti Nigeria. haajaraatti faraduuf hin ergine Yesuus God Kiristoos did ilma not isaa send his Son into the world to condemn Afrikaatti Africa. faraduuf hin ergine Waaqayyo God did ilma not isaa send his Son to condemn, but that the world through him might biyya be lafaa saved. guutummaan isaan haa fayyaniin malee. Romans, Roomee 8 there is therefore now. Here's something to shout about. There is therefore now. Kanaan booddee immoo jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa to 1 those fi who are 2 in irraa. Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, who do not walk according to their personal preferences, who do not walk according to their personal desires, Amma egaa firdiin hin jiru the jedha. things of the evil one, Warra Yesuus but Kiristoos according amanii to the jiraataniif Spirit. firdamu tokkollee For hin the jiru jedha. law of the Spirit is life in Akka Christ fedhaa Jesus, isaaniitti and has made us arra jirra free jiraatan. from the law of sin and Akka of afura death. Waaqayyootti warra Now jiraatanitti jedha there malee. is therefore no condemnation. Warri akka seera Waaqayyootti jiraatan seera jalaa akka abboommii Waaqayyootti warra jiraatan seera jalaa ba'aniif Yesuus Kiristoosiin jedha. Waaqayyo ilma isaa kan erge biyya lafaatti fayyiisuuf miti. Waaqayyo ilma isaa kan erge Ephesians 2. kanaaf maal jettu fayyisuudhaaf. Go back to the text we've read before. Efesoon 2 For by grace. eertuu duraan dubbifne Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 hanga 9tti For by nuyi naa wajjin jedha jedha naa wajjin nuyi kan fayyine gochaa keenyaa miti. Ammas irra deebi'een jedha gochaa keenyaa miti. anyone. Namni kan ittiin of jaju ayyaana Waaqayyootiin malee jedha. 1 John. Yohaannis jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti If we say that yoo we cubbuu have qabnu jenne no sin, maal goone jedha. we do what? Of gowwomsine dhugaan nu keessa hin jiru jedha. And the Yoo truth cubbuu keenya is himanne not garuu inni amanamaa maal jedha confess maal our jettu. sins. Yoo cubbuu keenya himanne inni amanamaadha jedha maal jettu sin. If we confess our sins, Inni immoo cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaaf amanamaadha. of our sins and to Nu cleanse us from qulleessuudhaaf. all of our unrighteousness. Yoo cubbuu qabnu jenne of gowwomsina. We deceive Maal jettu ourselves. sabaa? But he is faithful. He is faithful. We're born in sin and we're shapen in iniquity and we have the tendency Nuyi cubbuudhaan to live dhalanne in sin and cubbuu to keessa deddeebinaa live in sin. But cubbuudhaan if jiraanna. we confess our sins, Yoo garuu cubbuu keenya himanne and just to forgive us of our sins. God did not send akka his Son to Waaqayyo condemn the cubbuu world. keenya He nuuf sent his dhiisuuf Son yoo to gaafanne save immoo the inni world. What do cubbuu you say? keenya nuuf hin dhiisa. 1 John 2. Yohaannis jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsi 2. Little children, my little children, my little children in the University of Lagos. Warri akka seera Waaqayyootti jiraatan seera jalaa
akka abboommii waaqeetu warra jiraatan seera jalaa ba'aniiru Yesuus Kiristoosiin jedha. little children in the downlinks. Waaqayyo ilma isaa kan ergee biyya lafaatti fayyisuuf miti. Waaqayyo ilma isaa kan ergee kanaaf maal jettu fayyisuudhaaf oo. I write to you so that you Efesoon may not lama. sin. But if anyone sins, Eertuu turaan dubbifne Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa 8 hanga 9 nuyi naa wajjin jedha. Jara naa wajjin nuyi kan fayyine gochaa keenyaa miti. Ammas irra deebi'een jedha gochaa keenyaa miti. Namni kan ittiin of jaju ayyaana Waaqayyootiin malee jedha. Yohannis jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti yoo cubbuu qabnu jenne maal godhe jedha. Of gowwoomsine dhugaan nu keessa hin jiru jedha. Yoo cubbuu keenya himanne garuu inni amanamaa maal jedha maal jettu. Yoo cubbuu keenya himanne inni amanamaa jedha maal jettu sin. Inni immoo cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaaf amanamaa. Nu qulleessuudhaaf. Yoo cubbuu qabnu jenne of gowwoomsina. Maal jettu sabaa? Nuyi cubbuudhaan dhalannee cubbuu keessa deddeebinaa cubbuudhaan jiraanna. Yoo garuu cubbuu keenya himanne akka Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisuuf yoo gaafanne inni cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Yohannis jalqabaa boqonnaa lama lakkoofsi lama. Jesus is our advocate. For God did not send his son into the world to Akka condemn the Waaqayyo world. He cubbuu sent his keenya son nuuf to dhiisuuf save yoo the gaafanne world. inni cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. 1 John 2. and Yohannis verse 2. jalqabaa boqonnaa lama And lakkoofsi he lama. himself, he being Jesus, is the propitiation for sins. Inni He's furee the cubbuu one who keenyaati. took the cross that we should have borne. He's the one that took the death that we should have Inni died. He cubbuu himself is keenyaaf the du'e. propitiation for sins. Furee And not keenya ours akka only, ta'uuf. but also for the entire world. Guutummaa biyya lafaatiifis. Jesus did not come to Yesus condemn the Kiristoos world. kan He inni dhufe came biyya to lafaa save the world. balleessuuf What do you miti say? fayyisuudhaan malee. So my friends, Michoota koo what does it mean maal to live jechuudha? on the grace? Ayyaana Waaqayyoo jala jiraachuu jechuun maal jechuudha? Number 2, it means Maal jechuudha? Bilisummaadhaa, fudhatamuudhaa, jijjiiramuudhaa. Inni arfaffaan immoo waliigalteedha. Sister Gail, make your way. For he was wounded. Waliigalteedha. Can I say that again? For he was wounded Inni ni madaa'e for our transgression. darbaa keenyaaf. For he was bruised. Inni mataa isaa ni buruqfame darbaa keenyaaf. Chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are Miidhama healed. isaatiin Can I say that again? irra deebi'ee jedhu By his stripes we are what? And by his stripes we have hope. isaan And by his abdii arganne. stripes we have a heaven to gain. Isaan samii arganne, samii akka galluuf Say it carraa one arganne. more time. Ammas irra For deebi'een he jedha. was wounded Madaa isaatiin for our transgression. irra darbaa God keenyaaf did not madaa'e. send his son into the world to condemn the world. He sent his Waaqayyo son Yesus to Kiristoosiin save the biyya world, for he lafaatti was farachiisuuf wounded utuu hin taane fayyisuudhaaf furuudhaaf erge. for he Irra was darbaa bruised keenyaaf, for our iniquities. jal'ina keenyaaf, Chastisement irra for darbaa our peace keenyaaf. was upon him, and by his stripes we are what? We are healed. Dhiphina isaatiin, miidhama isaatiin We have hope. nu fayyine, And by nu his abdii stripes arganne, we have eternal life. jireenya bara baraa arganne. Marvelous grace. Ayyaana dinqisiisaa, Marvelous grace. ayyaana dinqisiisaa, ayyaana dinqisiisaa, Marvelous grace of our ayyaana loving dinqisiisaa. Lord. Grace that exceeds our sin and our guilt. Ammeenyaa fi cubbuu keenyaaf ifama kan godhu ayyaana. Outpours. There was the blood of the lamb that was spilled. Grace, Dhiiga oolichaatiin, ayyaana isaatiin, God's grace. ayyaana Waaqayyoo That will pardon and cleanse within. dhiifama kan nuuf godhuuf cubbuu keenya kan nuuf qulqulleessu. Ayyaana, ayyaana, ayyaana Waaqayyoo, Grace ayyaana that is Waaqayyoo. greater Inni hundumaa ol. than all of my sin.
Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Oh, grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Nothing but grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair, like the sea waves roll, threaten the soul with infinite loss. Grace that is great. dhiphina isaatiin miidhama isaatiin nu fayyine nu abdii arganne jireenya bara baraa arganne ayyaana dinqisiisaadha. Ayyaana dinqisiisaa, ayyaana dinqisiisaa, ayyaana dinqisiisaa. Ammeenyaa fi cubbuu keenyaaf ifama kan godhu ayyaana. Dhiiga oolichaatiin ayyaana isaatiin ayyaana Waaqayyoo ifama kan nuuf godhuuf cubbuu keenya kan nuuf qulqulleessu ayyaana 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 Waaqayyoo ayyaana Waaqayyo inni hundumaa ol. My friends, God sent Waaqayyo Yesus Kiristoosin erge to save us. nu fayyisuudhaaf. God gave His law Waaqayyo seera isaa nuuf kenne to reveal our sin. cubbuu keenya mul'isuuf. But God sent His Son Garuu Waaqayyo Yesus Kiristoosin erge to save us nu fayyisuudhaaf from our sin. cubbuu keenyatti. I don't know what you have done. Mana isin gootan hin beeku. I know what I have done. An garuu waan an godhe beeka. I don't know where you have been. Eessa akka isin turtan hin beeku. I know where I have been. Lafan ture garuu beeka. I don't know what you are still thinking about Waan doing. amma yaaddan hin beeku. But I want to let you know, Garuu isinitti himuun barbaada, isinitti hubachiisuun barbaada. when you're in Christ, there is no condemnation. Kiristoos keessatti garuu isinitti himuun barbaada. Ceephoon hin jiru. There is no condemnation. Hin Because ceephaamtan. God indeed wants to save you. Inni garuu isin ceephoon miti isin fayyisuun malee. I invite you to stand as we go back to the chorus. Amma akka isin kaataniif isinan gaafadhachee ol akka kaatan. For our transgressions, Daddarbaa He keenyaaf. was bruised for iniquities. Inni nuuf The jallinaaf hammeenya chastisement for keenyaaf our peace was upon Him. isarra bu'e hammeenyiif jallinni daddarbaan keenya. Ayyaana Waaqayyoo. Ayyaana Waaqayyoo. Ayyaana Waaqayyoo. Ayyaana Waaqayyootiin. Ayyaana Waaqayyootiin. Ayyaana Waaqayyootiin. Ayyaana. I want to speak to you on YouTube or Facebook or Feesbuukii, in whichever yuutuubii, downlink center that Hope eessa yoo Channel jiraattanii provides. Hope Channel isinitti dubbachuun barbaada. There is no condemnation Ceephoon yookaan for those who are in Christ. wanta malee isin buusu jiru Yesuus Kiristoos keessatti. And God sent His Son, Jesus, Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kan ergee for your sin.
cubbuu keessaniif beenyaa akka kaffaluuf adabbiidhaaf salvation. fayyina isinii fiduuf He provided his law that is permanent to reveal what sin seera isaa bara baraa waan isin keessa jiru immoo adda baasuuf cubbuun maal akka ta'e isinitti himuuf cubbuun immoo Jesus beenyaan isaa du'a garuu waaqayyo immoo Yesuus Kiristoosiin kan erge to be on the cross that du'a keessan fannoo irratti duudhaan should have been on your head. cubbuu keenya hundumaa fudhatee And because of that sacrifice, aarsaa kanaan aarsaa inni kaffale kanaan you have a gift immoo kennaa arganna of salvation. fayyinaaf And all you need to do is unwrap that gift. wanti nuyi goonu garuu kennaa sana fudhachuu duwwaadha Salvation fayyin is free. fayyin And all of this kun hundumtuu because of the grace. kun immoo sababii ayyaana waaqayyootiif sababii ayyaana waaqayyooti ayyaana waaqayyoo ayyaana ayyaana waaqayyoo ayyaana ayyaana isaatiin ayyaana waaqayyoo ayyaana ayyaana There is no sin that you have committed for which God's grace cannot cover. ayyaanni waaqayyoo kan hin haguugne cubbuun kamiyyuu hin jiru There's no sin that I've committed that God's grace does not have the power to cover. ayyaanni waaqayyoo irra naaf darbu dhiisuu kan hin dandeenye cubbuun an isin goone tokkoyyuu hin jiru To make it home. God's grace ayyaanni waaqayyoo is greater hin caala than all hundumarraa of your sins. cubbuu keessan hundumarraa ayyaanni waaqayyoo ni caala To the top, marvelous grace. We're going to leave this open just a while longer because somebody needs to experience the grace of God. sagantaa kana faarfannaa kana ni dheeressinaa sababiin isaa waa'ee ayyaana waaqayyootiif namni muuxannoo haa qabaatu shaakala haa qabaatu Covered all of my sins. cubbuu ka hundumaa Oh, put your hands together as we welcome our God's grace. harka wal qabannee gara ayyaana waaqayyootti baga dhufte haa No jennu matter what you have done, no matter where you have been, eessa yoo turte iyyuu waan kamiyyuu waan ati goote kamiyyuu yoo jiraate garuu ayyaanni waaqayyoo Grace that will pardon. will pardon and cleanse within. Oh, grace, 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 akka danda'u grace. ayyaana waaqayyoo ayyaana waaqayyoo Somebody is still sitting there, namni taa'aa jiru tokko jira still standing there, not believing that God's grace can be greater than their sin. namni yookaan dhaabataa jiru Could it be you in that cubbuu keessanii ol ayyaanni waaqayyoo akkan ta'e yoo jiraate that YouTube station or yuutuubiidhaan haa ta'u daawun linkiidhaan haa ta'u eessa yoo jiraatu ayyaanni waaqayyoo cubbuu keessanii ol ta'us akka hin amanne yoo you jiraattan say my sin is beyond the power of God's grace? I'm here to tell you, ani sirrittan hima God's grace ayyaanni waaqayyoo cubbuu keessan irratti humna ni qabaata than all of your sins. cubbuu keessan hundumaa irratti All you have to do is unwrap that gift. waan isin gootan gara waaqayyootti ka'aatiif fidadhaa God did not send his son waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin isinitti farachiisuudhaaf hin ergine to save the world. biyya lafaa fayyisuuf isin fayyisuuf malee Calvary's cross. So if that's you yoo inni si ta'e on YouTube, yuutuub irra yoo jiraatte that's you yoo si ta'e Facebook, feesbuuk irra yoo jiraatte yoo si ta'e down link center daawun linkiidhaan kan hordofaa jirtu is greater. ayyaanni waaqayyoo cubbuu kee irra ni caala All you have to do waan ati gochuu irra jiraatu is accept the gift, kennaa kana fudhadhu confess your sin, cubbuu kee himadhu and be willing to walk with Jesus all the way. daandii kee Yesuus Kiristoosiin kana booda wajjin hin All the deemu grace, with freedom, bilisummaadhaan with acceptance,
with transformation jijjiiramaan and the provision fudhachuudhaan of the power araaraan of God. humna waaqayyootiin. Is that person Yoo si ta'e namni kun you? yoo si ta'e In the balcony to my right, in the balcony to my left. God's grace, warri kara kanarra jirtan kara bitaa koorra jirtan ayyaanni waaqayyoo your sin. Unpack the gift that He has given to you through the sacrifice of His Son. waaqayyoo Yesuus Kiristoosin aarsaa godhee isiniif kenneera. Oh, let's sing that chorus together. Mee warra faarfatan kana wajjin faarfannu ammasii. Grace, Ayyaana waaqayyoo ayyaana ayyaana waaqayyoo grace that will pardon and bless. waaqayyoo Yesuus Kiristoosin aarsaa godhee isiniif kenneera. Mee warra faarfatan kana wajjin faarfannu ammasii. Ayyaana waaqayyoo ayyaana ayyaana waaqayyoo. Is there yet one more? Namni kan biraan tokko jira. Is there yet one more Nama tokko yoo jiraate who wants to experience the promise waadaa waaqayyoo kana or sins? nan shaakala He's faithful. kan jedhu yoo jiraate yookaan muuxannoo jireenya kootiin godhadhu yoo jiraate cubbuu isaa kan himatu. He's just to forgive us of all of our unrighteousness, all of our sins. Cubbuu keenya hundumaa nu dhiisuudhaaf Yesuus Oh, praise Kiristoos the name of the living God. maqaan waaqa isa jiraataa haa ulfaatu. Ammas namni kan biraa yoo jiraate Is there yet one more? namni tokko jira kan biraan Man, they're praying right now. They're praying in this place right now, and even all around the continent of Africa, the prayer bands are praying right now. amma katira danaa goonu guutummaa ardii Afrikaa irratti Eternally too late. utuu jireenyi bara baraa isinitti hin darbin Facebook, is that you where you are on YouTube, even if you're listening? feesbuukiidhaan yuutuubiidhaan kan ilaalaa jirtan Now, is that you? siidha kan waaqayyo barbaadaa jiru. QR code and let us know. QR koodii itti bu'aatii Touch with you. wal quunnamuu yookaan wal arguu akka dandeenyuuf The grace of God. guddina waaqayyoo Oh, grace. ayyaana waaqayyoo ayyaana 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 waaqayyoo Grace that is ayyaana ayyaana within. Grace, grace. God's because you've accepted Jesus Christ as your personal Savior from sin. cubbuu kee hundumaarraa Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa keetti waan fudhatteef You have been saved. We now baptize you in the name of the Father, maqaa the name of the Son. abbaa kan ilmaa kan qulqulluuttis cuumna God said, sabni waaqayyoo moo haa jedhu grace, God's grace that will pardon and cleanse within. Is there yet one more? Grace, God, ayyaana ayyaana grace that is greater than all. Is there yet one more namni tokko jira kan hafe who needs to experience the grace of ayyaana waaqayyoo mi'eeffachuu kan barbaadu that is greater than any sin? cubbuu kamirrayyuu humna isaa cubbuu kamii ol kan ta'e Grace that has the ability to pardon and to cleanse within. humna Is there yet kan one qulleessu more? kan qabu Well, put your hands together. harka keessa walitti rukuttaa namni dhufu yoo jiraate God's grace ayyaana waaqayyoo is greater hundumaa ol than all of yours. cubbuu keessa hundumaa ol You believe in Jesus Christ as your
personal Savior from sin. Fayyisaa dhuunfaa keessanii cubbuu keessan hundumaatti isa sin fayyisudha Yesuus Kiristoos. We now baptize you Ammas cubnaa maqaa Abbaa, in the name of the Son maqaa Ilmaa, and in the name of the Holy maqaa Hafuura Qulqulluutti. Spirit. The people of God say, Sabni Waaqayyo moo haa jedhanii Ameen. and cleanse within. Oh, it was Grace, grace, God's grace. The time is almost up. But the- Yeroon dhumeera. Yeroon dhumeera. And we're leaving this appeal open a little while longer. Kana caalaa yeroo waamicha keenyaatti hin fufnu Just maybe tarii you're the one. yoo namni tokko jiraate Just maybe tarii namni tokko if you don't decide tonight, just maybe yoo galgala kana murteeffanne this ta'e may be the last opportunity to decide. kun carraa isa xumuraati. Maybe Tarii I want you to experience the grace ayyaana that can cover all of your sins, cubbuu kee hundumaa haguugu mi'eeffachuu yoo barbaadde that can give you freedom in Jesus Christ, isa Yesuus Kiristoos bilisummaa siif kennu that allows you to feel the acceptance of God akka Waaqa fuulduratti fudhatama argatte kan sitti agarsiisu just in you. Yesuus Kiristoos si keessatti I want you to feel the akka sitti dhaga'amu take place in your life Yesuus Kiristoos jireenya keessan irratti akka moo barbaaddan yookaan akka inni fudhatu yoo barbaaddan in accordance to His will. akka fedha isaatti jireenya keessan laachuu yoo barbaaddan Receive that provision that only God can give dhiifama akka gochuu kan danda'u Yesuus Waaqayyo duwwaa jettee yoo amante under His grace. ayyaana Waaqayyoo Is that person you still standing where you are, kun siidhaa yoo ta'e ka'e dhaabadhu but knowing full well that you need to stand for the Lord? namaaf utuu hin taane Waaqayyoof jedhiitti Is that dhaabbadhu person you? yoo namni kun sii ta'e ayyaana nothing but grace, grace. Because you believe that God's grace is greater than all of your sin. ayyaanni Waaqayyoo cubbuu kee hundumaarra hin caalaa Because you accept the sacrifice of His Son Jesus Christ on Calvary's cross. fannoo irratti Yesuus Kiristoos kan inni kaffale aarsaa isaa waan amantee fudhatteef We now baptize you in the name of the Father, amma maqaa Abbaatti cuupna in the name of the Son, maqaa Ilmaatti and the name of the Holy Spirit maqaa Hafuura Qulqulluutti of God said. sabni Waaqayyo moo haa jedhanii Ameen Ameen ayyaana I have 33 seconds. I have 33 seconds on the clock. But those 33 seconds are not for me. sekendii 33 qabna In this moment, will you decide now to experience the grace of God ayyaana Waaqayyo mi'eeffachuu ni barbaaddu that will cover all of your sins? cubbuu keessan hundumaa kan haguugu Accept the gift of God. kennaa Waaqayyoo Accept the salvation of God. fayyina Waaqayyoo kan fudhachuu barbaaddan For me, it's for you. anaaf isiniif ofii keessaniif I've got 30 seconds for you on Facebook. I've got 30 seconds for. sekendii 33 isiniif anaaf miti ofii keessaniif isiniif Will you decide murteeffattu amma murteeffattu to accept God's grace ayyaana Waaqayyoo fudhachuudhaaf that will cover all of your sins? cubbuu kee hundumaa kan siif haguugu To accept the gift fudhadhu of His kennaa Son, isaa Jesus Christ. Yesuus Kiristoosiin fudhadhu God did not send His Son to condemn you, Waaqayyo ilma isaa kan argisinitti fudhachiisuuf miti to save you. si fayyisuuf malee But you have to accept it waan amantee fudhatteef and stand with Him. Because you have accepted Jesus Christ Yesuus Kiristoosin amantee waan fudhatteef as your personal Savior and akka fayyisaa dhuunfaa keetti waan fudhatteef Son Jesus Christ. Yesuus Kiristoosiin We now baptize you in the name of the Father, kanas ammas cuubna maqaa in the Abbaatti name of the Son, maqaa Ilmaatti in the name of the Holy Spirit. kan Hafuura Qulqulluutti Of God said, hamni Waaqayyo moo haa jedhanii Ameen I'm going to pray now. amma nan kadhadha Waaqayyoon The clock says the time is up.
yeroon sokkeera jedha lakkooftuun yeroo keenya. Free to just walk up from where you are and stand where you need to be. Lafa dhaabachuu sirra jiru dhaabadhaa, lafa Feel free jirtanitti to kaati. walk down from the balcony to my right. Feel free to walk down from the balcony on my left. Feel free wherever you are in YouTube. Karaa yuutuubii, karaa mirgaa koo, karaa bitaa koo, lafa jirtan hundumtuu karaa yuutuubii isa ta'u. The time may be up here. Sa'aatiin yeroon amma ta'uu danda'a. Open. God's grace is still greater Ayyaanni Waaqayyo ammayyuu hundumaa ol, of your sin. cubbuu keessan hundumaa ol. Feel free as I pray to make your way down. Don't worry about who is looking. Just make your way down. Kottaa warri gubbaarra jirtan gadi kottaa nama eenyuun ilaala jettanii waa'ee isaa yaaddannaa bilisummaa sitti dhaga'amu. Don't worry about what's going to happen on the job. Just make your way down. Waan ta'u irratti hin xiyyeeffatinaa, murtoo keessa murteeffadhaa kottaa. God will accept you. Waaqayyoon si simata Yesuus ilma isaa keessaan si jijjiira. God will provide all that you need. Waan ati barbaadu hundumaa Waaqayyo siif kenna. A holy life. Jireenya qullaa. Oh, gracious God, Ayyaana qabeessa abbaa keenyaa we thank you si galateeffanna. that you are our God. Ati Waaqa. We thank you that you loved us so much. Baay'ee nu jaallattaa kanaaf si galateeffanna. We were still in our sin. Utuma cubbuu keenya keessa jirru You sent Jesus Yesuus Kiristoos ilma kee to die nuuf du'e so we could have salvation. numa fayyina akka argannuuf. We thank you for your grace. Ayyaana keef si galateeffanna. We thank you for your love. Jaalala keef si galateeffanna. We thank you for the gift that we receive because of the sacrifice of your Aarsaa Yesuus Kiristoos ilma kee keessa arganneef si galateeffanna. gone all the way with you into the watery grave of baptism, and we know that you Galaana du'aa kana cuuphaa kanatti yommuu sitti jireenya keenya laannu accordance to your will. fedhiin kee akka nurratti raawwatu. We thank you for all of those who have stepped forward tonight Har'a galgala kana warri murteeffatanii si wajjiniin gara fuulduraatti adeemuuf jedhan kanaaf that is greater than all of their sin, cubbuu isaanii hundumaa irratti ayyaanni kee akka caalu. of salvation that came through the blood and sacrifice of your Son Jesus. Aarsaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangaleen isa dhufe kana aarsaa kanaaf We ask that you would bless their home. jireenya isaanii We ask akka that you eebbiftu, bless their going out and their coming in. ba'uuf galuu isaanii hundumaa akka God, eebbiftu. that through your Spirit you will seal the commitment that they have made tonight. Aarsaa May they have this freedom. waadaa isaan gala kana mallattoo akkatti gootuuf si kadhanna. May they feel the acceptance that only comes from you because they're in Fudhatama si biraa argate si biraa dhufe Yesuus Kiristoosin akka amananiif dhaa Waaqayyoo your power, isaan gargaari. and may they receive your provision. We pray these things in the matchless, Kanaaf marvelous, kan biraa isa dinqisiisaaf ulfina qabeessa Yesuus Kiristoos ilma keetiif ilma kee Yesuus Kiristoosiin sabni Waaqayyoo moo haa jedhan. Ameen. Ameen. because you love Jesus and you've accepted the grace that only Jesus can give by the sacrifice on Calvary's cross. We now baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. The people of God said, Amen. Grace, grace, God. Grace that will pardon, grace that will pardon and cleanse. We need I'd like to thank the Lord for another wonderful night. I want to remind you of the announcements. Please note that Pastor Ojewole and Dr. Chidi are still available one more night, one last night, for those of you who will be looking forward to seeing them. Remember, tomorrow night, our final night, make sure you're here on time
and with someone else. To take our benediction, we have Pastor Vladislav Damien, who is going to give us a benediction.